Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaan nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan oolmaa Oromiyaa guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jira. Akkasuma ergaawwan hedduun Jawaar Mohaammed ergamanii fi jiru. Ergaawwan sanis qabannee isiniif dhiyaannee jira. Gara odeeffannoo keenya bal'inaatti osoo isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhee subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isin sama xumuraan faana turan affeerraa keenya. Akkaataa uummanni keenya itti jiru haalaan nama dhiba. Mootummaan ijoollee umrii isaanii waraanaaf hin geenye dirqamaan gara leenjii waraanaatti ergaa jira. Haala amma argitan kanaan uummanni bahee ijoollee ofii baraaruudhaaf iyyaa jira jechuudhaan namni tokko viidiyoo waraabee ragaa wajjin xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohammediif erge. Nagaan leenjiif nama dhiba. Akkaataan hawaasni keenya itti jiru waan nama yaaddeessurraa akka malee hammaatee jira. Akkuma beekamu mootummaan ijoollee umrii isaanii waraanaaf hin gahin dirqiidhaan guuruudhaan hawaasa keenya kanatti boojjisu jira. Haati ilmaa abbaan obboleeyyan hundi isaanii kun gandi guutuun bahee akkatti waliin lallabu jira. Gandi kun aanaa Haramaayaa ganda Gobbe Caalaa jedhama. Haaluma kanaan unoo guyyaarraa gara guyyaatti ganamaa galgala hawaasni keenya akkanatti bu'a. Wanni kun haga yoomitti fufa? Maalirra jirta? Maalirra nuun jirta? Yaa Jawaar keenya furmaanni guddaan rabbii eega rabbii dhiisii waan kana haala jiruu irratti ni ilaaliti. Waan kana marii irratti mubaasaa kunoo mucaa qabuuf akkanatti ari'uu jira. Sabbaa isaaniitti argatanii qaban jechuudha. Qabu waan jedhamu hin danda'amu. Kanatti kunoo qabaadhanii fiigan. Yaa Jawaar keenya dubbiin tun hammaatee jirti. Godina Walloo aanaa Jillee Dhumuugaa magaalaa Sanbateetti manguddoota keenya silaa kabajaan maluuf mootummaan abbaa irree bilisiginna kabajaa tokko malee manguddoota umriin isaanii waggaa 70 ol ta'e leenjii milishummaaf jedhee leenjisaa jiraachuu jiraataan aanichaa tokko dubbatee jira. Abbootii keenya jaarsolee silaa umrii isaanii kanaan kabajaan maluuf umrii aangoo isaanii dheereffachuuf jecha maqaa impaayera Itoophiyaa dultu yookaan loltu jedhuun qabanii milishummaaf haala garaa nama nyaatuun leenjisaa jiraachuu jiraataan naannichaa kun dubbatee jira. Akka namni odeeffannoo kana nuun ga'ee jedhutti manguddoonni kun jaalatanii leenjii kana fudhachaa jiran isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu miti dirqaman qabanii maqaa isin gaachana sirnaati jedhuun bifa garaa nama nyaatuun osoo dalgoollee irraa hin jijjiirin dirree leenjiitti naqanii abbootii keenyatti qoosaa salphisaa jiru jedha. Odeeffannoo wal fakkaatuun ergaawwan guyyaadhaa xiinxalaa siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Mohaammed dhaqqabatu jiru. Ergaawwan Jawaar Mohaammed guyyaadhaa dhaqqaban akkana jedham. Harargee bahaa aanaa Muyyuu Mulluqaa irraa nuti uummanni jiraachuu dadhabnee jira. Horiin keenya nuuf hin hafne, ijoolleen keenyas nuuf hin hafne. Kan asiin dura fuudhanii hunda awwaalcha isaanii hin agarre waraqaa du'e jedhu qofa nutti erganii ammas inumaa hanga du'eerraa nuuf hafe sana ari'anii qabanii gara waraanaa oofuutu jiru. Nuti warra daangaarra jirudha yoo har'a Somaaleen dhuftee nu dhooyte nama dhiiraa nu dura dhaabbatu hin qabnu. Hanga du'a Somaalee irraa hafe hunda Tigraayitti dhume ammas kunoo daa'ima qawwee lafaa dhufaa hin dandeenye dirqamaan haadhaa fi abbaa boojisanii fuudhanii gara waraanaa erguudhaan boojisaa jiran. Adara Jawaar waan kana nuuf postu godhi jechuudhaan ergaa kana Jawaar Mohaammed erganii fi raayyaan ittisa biyyaa miseensota dirqamaan guuramaniin guutamee humna injifannoo argisu akka hin taane fagoo osoo hin deemne biyyuma keenyatti kufaatii sirna dargii murate irraa hubachuun ni danda'ama. Ammumaayyuu sababa loltoonni irree aybii qabataman lakkaa'aman turbaan irraa liphee loltoota lakkoofsaa fi hidhannoo isaanii wal hin gitneen kan booji'aman irraa hedduun isaanii itti amananii osoo hin taane dirqamaan waan makamaniifidha. Raayyaa ittisa biyyaatti makamuun fedhiidhaan malee dirqama miti. Dargaggoonni sirnicha yaada deeggaran raayyaa ittisa biyyaatti makamuu biyya isaanii tajaajiluu qabu kan jedhu yeroo kaasan argaa jira. Seerota Itoophiyaan hanga ammaa ittiin bultu keessatti miseensi humna nageenyaa naannoos ta'e federaalaa makamuun filannoo dhuunfaa malee dirqama lammummaa miti. Mootummaan lammiilee raayyaa ittisa biyyaatti makaman akka tajaajilan dirqisiisuu yoo fedhe dursa seera haaraa tumuu qaba. Hammeessuuf dargaggoota humnaan daandii irraa guuranii dirqiin waraanatti erguun yakka. Milishoonnis ta'e poolisiin dargaggeessa daandii irra ari'ee adamsuu irratti bobba'e balaa mudatu kamiifuu dahannoo seeraa akka hin qabne beekuu qaba.
gochaa kanaaf gara fuulduraas adabbii akka isa eeggatu beekee itti haa deemu. Dargaggoota dirqama waraana oofuu yaalanii didan rasaasan ajjeesutti seenanii jiran kaleessa Arsii lixaa hasaasatti nama 4 galaafatan har'a immoo Harargee bahaa miidhagaa tolaatti gurbaan daa'imaa tokko deemuu dinnaan ajjeesan. Haaluma wal fakkaatuun har'a ganama Araddaa Biyyoo Waraabee keessatti milishoonni ilma ooyiruu isaaniitii ari'ee mana isaanii gaafa seenu hulaa cufatee hulaa cabsanii itti seenuudhaan abbaan ilma kiyya dhiisaa jedhee mucaa fudhatee yeroo gadi bahu abbaa miila isaa dhawanii ilma immoo bahuuf yeroo yaaletti rasaasan garaa keessa dhahanii yeroo hospitaala aanaa fidan mucaan qaaxaleen lubbuu dhabee jira jechuudhaan odeeffannoo kana nuun gahanii jiru. Godina Wallaggaa Lixaa aanaa Boqojii Cuqursaa bulchiinsa magaalaa Fiigaa keessatti sababa wal waraansa waraana mootummaa fi loltoota waraana bilisummaa Oromootiin hawaasni rakkoo bu'uuraalee misoomaa fi nageenyaatiif saaxilamuu himan. Amajjii bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti wal waraansa raayyaa ittisa biyyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ganama barraaqaa adeemsifameen tiraansfoomariin humna ibsaa rasaasaan dhahamee gubate kan jedhan jiraattonni ji'a 4 darbaniif ifaa malee jiraataa jira jechuudhaan komatan. Magaalattiin tiraansfoomarii 2 kan qabdu yoo ta'u lachuu wal waraansa adeemsifamee tureen gubate jedhan jiraattonni ji'oota 4 darbaniif jiraattonni magaalattii kiiloomeetira 15 ol deemuun midhaan nyaataa daakachuu fi bilbila chaarjeeffataa jiru kan jedhan jiraattonni naannicha qaamni dhimmi ilaalu furmaata hatattamaa nuuf haa kennu jechuudhaan gaafatanii jiru. Gariin adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abutiin durataa addichaa Gabratsiyoonii Gabra Miikaa'eliin durfamu Abutiin gonkumaa irra deebi'ee hin galmaa'u jedhe. Garichi ibsa baaseen beekamtiin Abutii duraanii deebi'uu qaba malee akka haaraatti hin galmaa'u jedhe. Boordiin filannoo biyyoolessaa immoo Abutiin haala addaatiin kan akka haaraatti galmeesse Abutiin yaa'ii waliigalaa hin teenye jechuudhaan dhorkaa irra kaa'uun ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiy Ahmed immoo waan boordiin filannoo biyyoolessaa jedhe fudhachuu baannaan gara wal waraansaatti deebi'uu dandeenya jedhanii kana dura akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii Geetaachoo Raddaa gareen Gabratsiyoon mootummaa Eertiraa waliin dhoksaan hojjetaa jira jedhanii turan. Humni Tigraay akkaataa waliigaltee Pirootoriyaa akka meeshaa waraanaa hiikkatanii uummatatti hin deebine kan taasise garee Abutii Gabratsiyoon Gabra Miikaa'eliin durfamu akka ta'es himanii turan. Loltoonni humnoota Tigraay kan hin hiikkatin dhibbootaan lakkaamu jedhan keessa beektonni gareen Gabratsiyoon fa'aa waliigalteen Pirootoriyaa hojiitti hiikamaa hin jiru jedhanii tibbana irra deebiin ibsa baasanii jiran. Mootummaan Eertiraa kan bulchiinsa Abiy Ahmed waliin michummaa cimaa qabatee ture amma wal dhabdeetti jiraachuutu dhagahame. Mootummaan Abiy Ahmed immoo tirba darbee mooraawwan leenjii waraanaa hedduu keessaa loltoota eebbisaa ture. Ammas leenjitoota haaraa gara mooraa leenjii waraanaa geessuutti jira jechuudhaan maddeen himanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabannee isin dhiyaanne kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenyaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.